torban eegnee baga walitti deebinee akkuma torban darbee isin affeerre sagantaa qormaata fi qoraasuma afaan Oromoo dhimma afaan Oromoo kanarratti mata duree adda addaa waan afaan keenya guddisu laafinaa fi jabina afaan irratti jiru kaafnee mari'annaa. Har'a marii keenya har'aa keessatti immoo waa'ee mul'ata imaammataa fi karoora afaaniitti irratti marii gochuuf deemna. Inni illee keessattuu biyya tokkoo fi biyyumti kumu imaammata afaanii qabu. Kanaaf afaan ofiitti irratti sagantaa qopheeffatanii bajeta itti qopheessanii ogeeyyota itti ramadaniit afaan ofiitti iddoo guddaa kennu biyyoonni adda addaa keessa jiraannu kun. Egaan afaan Oromootis gaafa biyyi Oromoo abbaa biyyaa ta'e imaammata isaatii fi sagantaa mataa isaa warra afaan kanarratti hojjetu akeekkata. Ammaaf garuu nuyi namoonni afaan qoratan, afaan kanaan hojjetan, miidiyaa adda addaa irratti hojjetan, ittiin barsiisan, ittiin sagantaa adda addaa akkasumas aartii adda addaa hojjetan yoo waa'ee afaan keenyaa kana marii goone yeroo waan sana fayyadama afaanitti irratti itti yaaduu jalqabu jennee yaanna. Egaan har'a obbo Amaan waa'ee mul'ata imaammataa fi karoora afaanitti irratti mata duree kanarratti akka seensatitti nu dhiyeessa. San booda immoo nus dabareedhaan isarratti yaada kenna jechuudha. Obbo Amaan baga dhuftee dhiyaadhu. Akkasumas har'a keessummaa kana dura nu wajjin hirmaatiin qabna. Obbo Kiyyaa baga nagaan dhufte. Egaan booda namuu yaada isaa itti dabalu dabaree argata. Amma obbo Amaan ifa waltajjii gadhiisa. Obbo Asnaaqa hedduu galatoomii waltajjii qormaata qoraasuma afaan Oromoo irratti waa'ee mul'ata afaanii, imaammata afaaniitii fi karoora afaanii akka dhiyeessuun afeeruu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa taasisuu maaltu barbaachisa gaafii jedhu gaafii bu'uuraa kaasa. Afaan Oromoo mootomsuuf afaan mootummaa taasisuuf mootummaan kun sadarkaa kamittuu jiraachuu danda'a. Sadarkaa Oromiyaatitti ni jiraata. Sirni federaalaa yoo jiraate sadarkaa sanitti illee ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti afaan Oromoo mootomsuuf maaltu barbaachisa ka jedhu keessaa ka duraa tokkoffaa mul'ata afaaniiti. Linguistic ideology. Addunyaarra hanga ammaa imaammata gara 5 yookiin 4-5 lakkaa'uun ni danda'ama. Kana daddafee irra babbayaa jechuudha. Tokkoffaa mul'ata afaan biraa liqimsanii, afaan biraa baay'isanii, afaan sabaa fi sabootaa baay'isanii, afaan tokko uumuu kun assimilationist jedhamu jechuu. Warri ideoloojii kana hordofan yookiin immoo mul'ata kana hordofan Faransaayii akka fakkeenyaatitti Awurooppaa keessaa fudhachuu hin dandeenna. Ka Itoophiyaa illee hanga har'aatitti ka jiru imaammata afaanota hedduu, afaanota danuu liqimsanii baay'isanii afaan tokko qofaa moosisuu yookiin mootomsuutu jira jechuudha. Hanga har'aatti heera biyyicharra illee ka jiru
officially ifatti ka jiru imaammata kana jechuun ideoloojii kana jechuun ni danda'a. Ka Itoophiyaa kuni ka Faransaay irraayyuu baay'ee hammaataadha. Afaanicha Faransaayin afaan saboota biraa keessallee namoota afaan biraa dubbatanillee keessaa waa fudhatanii ka ufitti madaqsu ka biyya kanaa garuu duguuguudha. Kuni gabaabamatti karaa biraatiin imaammanni kuni sanyii duguuggaa wajjin deema jechuudha. Afaan duguuguu, linguistic genocide and ethnocide wal faanaa deemaa jechuudha. Addaan baasuu hin danda'amu. Akkuma saba duguugan afaan illee duguuganii jechuu. Kalammata dachaa fi darabummaa ideoloojii dachaa fi darabummaa multiculturalism kan warra Ingilizootaati. Warri Ingilizoota dachaa darabee goonaa akka Faransaayii san hin duguugnuu jedhu malee akeekni hundee isaa afaan Ingiliffaa mootomsuudha. Ka biraa qancarsanii afaan Ingiliffaa mootomsuudha. Linguistic hegemony. Ka sadaffaa mul'anni sadaffaa afaanota sabbooqoo dachaa darabee linguistic pluralism ka jedhamu jechuun ni danda'ama. Kuni warri sirna federaala dhugaa uuman, warri mootummaa dhugaa biyya ofii keessatti uuman ka itti gargaaraman jechuudha. Mul'ata sabbooqoo yookiin dachaa darabee linguistic pluralism ka afaan algaatitti jedhamu jechuu. Afraffaan mul'ata afaan tokko afaan idil addunyaa gochuu internationalization. Kan maal jechuudha? Addunyaa afaan tokko biyyi tokko afaan tokko filatee addunyaa ittiin qunnamnu. Fakkeenyaaf nu afaan Oromoo amma gara afaan addunyaa ittiin qunnamnutti ol guddisuullee ni dandeenya jechuudha. Kanarratti illee hojjechuun barbaachisaa ta'a. Afaan Oromoo afaan Oromiyaa mootummaa Oromiyaa ittiin hojjetu, ittiin barreessu, ittiin dubbatu ta'uu bira darbee afaan addunyaallee ittiin qunnamnu internationalize gochuullee akka dandeenyu fi ideoloojiin kunis yookiin immoo mul'anni kuni Oromolleef afaan Oromootiilleef ta'uu akka danda'u hubachuun barbaachisaa ta'a jechuu. Warri imaammata kana hordofan fakkeenyaaf warri afaan Ingiliffaa dhaalan warra akka Philippines, Nigeria, Hind, South Africa isaan kana yoo fudhannee jenne afaan Ingiliffaa dhaalanii garuu hadhaa inni qabu keessaa cuunfanii baasanii irra deebi'a. Afaan Ingiliffaa dhaalanii hadhaa inni qabu amma bofa yoo beeloftee nyaachuu barbaadde qaltee hadhaa isaa keessaa baafta. Afaan gabroonfataan hadhaa akkasii san qaba. Kana keessaa cuunfanii akka waa'ee biyya South Africa, waa'ee Philippines, aadaa Philippines, waa'ee immoo biyya Nigeria ibsuu danda'u tokkotti deebisanii itti gargaaraman jechuu. Imaammanni kunis imaammata afaan tokko afaan iddilee addunyaa gochuu jechuudha. Afraffaan mul'ata afaan haadha abbaa yookiin immoo mandhalata indigenous afaan ta'e moosisu. Kunis Oromoof ta'a. Afaan ergifachuu dhiisanii afaan haadha abbaa afaan mandhalataa ittiin dhalatan indigenous gara afaan mootummaatitti ol guddisu, mootumsuu, vernacularization jedhama ideoloojiin kun. Kunis Oromoof tahaa jechuudha. Walumaa galatti imaammanni addunyaa irra jiru hedduun isaa egaa afran kana keessatti dhufa jechuun ni danda'ama. Biyya Itoophiyaatti achi yoo deebinee laallee Oromiyaallee dabalatee mul'anni ifaan afaanii hin jiru jechuun ni danda'a. Mul'anni ifaan afaanii yoo jiraate mul'ata afaanota biraa duguuganii, liqimsanii, baqsanii afaan tokko qofaa moosisuu fi mootomsuutti jira jechuudha. Kun jijjiiramuu qaba. Kalammataa qabxiin irratti dubbadhu gabaabsee imaammata afaaniiti. Mul'atarraa imaammatatu madda. Yoo mul'anni hin jiraatin mul'atoota afranii kalakkoofni kun yoo hin jiraatin imaammanni jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu imaammannis mul'ata afran kanarraa
kaanee gara imaammata afran tokko tarreessuu hin dandeenna. Kun gaggabaabsee mariif akka nuu tolutti tokkoffaa imaammata aftakkooyyee jedheetiin moggaase monolingualism. Afaan tokko qofaa nu barbaachisaa. Afaan tokko qofaa mootomsinaa ka jedhu jechuudha. Kuni amma heera biyya Itoophiyaa keessatti ka jiru jechuudha. Mee heera Itoophiyaa boqonnaa 5 yoo laaltan afaan waa sadi qofaa jedha. Afaan hundumtuu walqixa beekomtii argata jedha. Kalammata afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaaraatii jedha. Naannoleen afaan hojii mootummaa isaanii filachuu danda'uu jedha. Officially ka amma beekamu imaammanni jiru aftakkooyyee monolingual policy jechuudha Itoophiyaa. Even sirni federaalaatu jira jedhamee haa dubbatamu malee ka ifatti jiru aftakkooyyee monolingualism. Kalammata aflamooyyee kana bilingualism ka jedhu san afaan Ingiliffaatiin hiikuu yaale. Kana yoo jennu fakkeenyaaf ijoolleen Oromiyaa keessatti dhalatan afaan Oromoo dubbataa guddataniif dhalatan afaan lammachaa kan filatu. Kuni gaafii guddaadha. Oromiyaa keessatti afaan lammachaa yookiin afaan lammata kan filatu ka jedhu kuni guddina afaan Oromootiif murteessa. Afaan Amaaraa filatu yoo jenne kuni afaan Oromoo ajjeesudha. Yeroo ammaa kana afaan Oromoo afaan Amaaraa ka waggaa yoo xiqqaate waggaa 150 turee fi dagaage kana wajjin wal dorgomuu hin danda'u. Balbalti sun banamtee jennaan Oromiyaa keessatti afaan Oromoo systematically yookiin karaa sirnaawaa ta'e tokkoon balleessuudha jechuudha. Kana mee bal'isee yoo ilaale maarree ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti afaan kan filatu afaan lammachaa ka jedhu warri fakkeenyaaf warri uummata Sidaamaatiin ollaa jiru afaan Sidaamaa filachuu danda'u. Warri uummata Sumaalee wajjin daangaa jiru afaan Kushitik afaan Kush filachuun guddina afaanota saniitii fi guddina afaan Oromootiif wal gargaara. Kanaafuyyuu aflamooyyee kunis imaammanni ifaan hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana warri afaan Amaaraa afaan lammachaa ijoollee Oromootiif godhanii qaadhimanis ni jiru. Kunilleen akka gaariitti hubatamuu qaba. Ka itti aanu afdaneessa yookiin multilingual policy. Kana jechuun biyyoonni dhugamaan sirna federaalaa ijaaran fakkeenyaaf warra akka Belgium fudhachuu dandeenya, warra akka Kanaadaa fudhachuu dandeenya, warra akka Switzerland fudhachuu dandeenya. Isaan kuni multilingual policy yookiin imaammata afdaneessaa yookiin afaan sobboqqoo kana hordofanii jechuudha. Kunilleen bifa lama qaba. Tokkoffaa qubsumarratti hundaa'ee hojiirra oola. Kana yoo jennu territoriality. Afaan ati dubbattu ka murteessu bakka ati jiraatta. Yoo Oromiyaa keessa jiraatte afaan Oromoo dubbachuun dirqiidha. Hojjechuun afaan Oromootiin hojjechuun dirqiidha. Yoo biyya Sidaamaa naannoo Sidaamaa keessa jiraatte afaan Sidaamaatiin hojjechuu fi dubbachuun dirqiidha. Kalammataa personalitiidha. Fakkeenyaaf bakka feetee haa jiraattu. Afaan ittiin gargaaramtu situ murteessa. Kanaadaa yoo fudhannee jenne fakkeenya kana hojiirra oolchanii gara sadaffaan immoo lamaanuu waliin makaadha. Biyya Hindi keessatti ka hojiirra oole kana. Bakka ati jiraattus afaan ittiin gargaaramtus kana lamaanuu wal keessatti middle jechuun waliin maka giddu galeessa. Kana gabaabumatti kana jedha kadhuma imaammata afaan abbaa humnaati. Seerdideessa. De facto imaammata de facto jedhamu afaan Ingiliffaatiin. De facto jechuun abbaa humnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa biyya Ameerikaanii keessatti afaan abbaa humnaati.
heera irrallee hin jiru afaan Ingiliffaa afaan biyya Ameerikaa afaan Ingiliffaa ta'uu qaba heerri jedhu hin jiru. Garuu abbaa humnaati isa qofaatu jirra oolaa jechuudha. Kana gabaabumatti waa'ee imaammata hagan waan bira darbaa biraa karoorri afaanii jiraachuu qaba. Maayikiroo and maakroo afaan karoora guddichaa fi karoora quxisu kun lamaan jiraachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf kana keessaa karoora qaama afaanii anaatomii afaan tokko fakkeenyaaf guuboo jechootaa itti uumuun barbaachisaa ta'a. Giraamara itti uumuun barbaachisaa ta'a. Jechoota haaraa uumuun barbaachisaa ta'an kun corpus planning ka jedhu san of keessatti qabata. Sadarkaa afaanichaa itti murteessuuf karoora baasuun barbaachisaadha. Sadarkaan afaanichaa fakkeenyaaf afaan Oromoo sadarkaan isaa maali Oromiyaa keessatti yookiin immoo achirras akkuma reefu jedhee sirni federaalaa jedhamu kun yoo dhugamaan ka hojiirra oolu taate sadarkaan afaanichaa afaan Oromoo afaan mootummaa dimokiraatawaa riippaabilikii Itoophiyaa tayaa jedhamee heera irratti barreeffamuu qabaa jechuudha. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti afaan hojii mootummaa Oromiyaati jedhamee seera keessatti galmaa'uu qabaa jechuudha. Kun sadarkaa isaa murteessuu ka jedhu kana yookiin karoora sadarkaa isaa. Ka biraa shora afaan mana barnootaa keessatti qaba. Gulantaa tokkorraa kaasee maatii keessarraa kaasee gulantaa tokko gulantaa lammataa sadaffaa hanga yuunivarsiitiitti afaanichi sadarkaa inni qabu jechuudha. Walumaa galatti egaa waa'ee mul'ata afaanii, imaammata afaaniitii fi karoora afaanii gabaabsee yaada kiyya asumarratti xumura. Obsaan hordofuu keessaniif galata guddaa qabdanii. Amma shanachi yoo yaada qabaattan yoo gaafiinis jiraate waan an dhiyeesse kanarraa itti dhiyaadhaa gulantaan bana. Gaariidha obbo Amaan guddoo galatoomi. Asirratti yaada karoora nu dhiyeesse kanarratti obbo Olumaarraa jalqabnee yaada keenya gaggabaabsinee dabareedha noo kennine. Ayyeegaa obbo Amaan guddaa galatoonfannaa. Maaliifi akkuma ammaan dura irratti mari'achaa turre afaan kun afaan Oromoo keessattuu dhiibbaa guddaa keessa ture uummata isaa waliinii jechaa turre. Kuni yaadni har'a dhiyaate kuni maal akka fakkaatu yeroo obbo Amaan dubbatu sammuu keessa nu naanna'a waan waa'een afaan Oromoo. Kanaaf egaa biyyattii keessatti maal keessa akka ture afaanichi sirriitti ibsa. Biyyoonni adda addaa haala adeemsa isaanii, haala guddina isaanii ilaalanii akkaataa itti fayyadamaa turan. Mirga afaanii eeganii uummanni mirgi uummataa eegamee haala ittiin fayyadamanii akka gaariitti nu ibse. Egaa yeroo kana jennu kan keenya maal keessa jiraadha? Dhugaa dubbachuuf afaanichi hanga har'aatti waanuma adda addaa jenna malee hanga har'aatti badii gara badiitti kan inni adeemaa jiru. Xiqqoo yeroo chaartaraa sana qubee filachuu fi afaanichatti ammuma danda'ametti otoo dhiibbaan adda addaa jiru. Egaa yeroo chaartaraa sana waa xiqqoo mul'atte. Haa ta'uuti inni isayyuu jaalatanii miti kan nu kennani jechuun kan itti baane. Ammas akkuma sanaa hamma ammaatti akka siyaasaattis meeshaa siyaasaa godhachuuf kan yaalan jiru. Afaan kana qulqullinaan mirga afaan kanaa kabachiisuuf egaa hamma dandeenyetti tattaaffii gochuu akka qabnuu fi afaan akkuma beektan egaa hundi keessanuu afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a jedha.
amma akkuma ta'e baay'ina ummataatiin kan ka'e afaanichi du'a jalaa baheera natti fakkaata. Kanaaf egaa du'a jalaa baasuuf immoo afaan ittiin hojjetamuu qaba. Imaammatoota amma nu ibsame kana keessaa kamtu ta'aa fi obbo Amaanillee nu akeekaa ture waan afaanicha kanaaf ta'u nutti himaa ture. Kanaaf imaammata sanarraa kaanee mul'ata sanarraa kaanee imaammatoota biyya lafaa kanarratti hojjetaman qorannee karoora baafannee itti adeemuun barbaachisaadha. Walumaa gala afaan meeshaadha jedhamee ture. Afaan meeshaadha. Meeshaan immoo abbaatti tolfata. Meeshaan kan ittiin qotan fakkeenyaaf yoo jiraate kan abbaa fedhayyuu ittiin fayyadamuu danda'ama jedhamee sadarkaa olola addaa godhamaa ture. Yeroo wayyaanee kana keessa immoo sirumaa afaan haadhaaf abbaan barachuun barbaachisaadha jedhamee Oromiyaa keessatti waan hojjetamaa ture nu hunduu argaa turre. Kanaaf egaa itti jabaannee afaan kun akka kanatti gatamuu hin qabu. Warri Oromoodhaa dhaabanne jedhanis amma akka hubachaa jirrutti akka arginutti garuma monolinguwaalii sanatti adeemaa jiru. Kanaaf egaa Rabbi wajjin jabaannee waan amma nu ibsame kana irratti tattaaffii guddaa gochuu qabna. Ani kanuman jedha galatooma. Galatoome obbo Olumaa qabxii gaarii kaaftee akkasumas obbo Amaanis irra deebinee guddoo ulfaadhu jenna. Maaliifii haala karooraaf imaammata addunyaan kun afaanota ofii biyyoota ofii keessatti ittiin bulfatu nu kaafteerta. Anis qabxii lamaan tokkotti dabaleen innis qabxii obbo Amaan kaase kana keessatti afaan Oromoo dhimmi ilaallatu bakka hedduutti jira. Bara Minilik Haayile Sillaaseet irraa qabee bara Dargiitis yoo ilaaltan afaan Oromoo akkaataan itti turee fi akkitti afaan Amaariffaa biyya Itoophiyaa keessatti itti kaa'aa turan suni afaan akka waan tokkummaa biyyattii diiguutitti barreessanii uummata hubachiisaa turan. Yoo afaan garaagaraa beekumtii kenninee afaan federaalaa goone biyyi sun tokkummaa isheetii bada kan jedhu fa'aa jala kaa'aa turan. Baay'ee akkaataan pooyintii isaaniitti kaa'aa turan. Kan biraa tokko mee baruma wayyaanee kanaayyuu eega wayyaaneeti yeroo afaan Oromoo hayyamame kana alaan afaan Oromoo hin hayyamame malee sirna afaan akka imaammata amma tarreessee obbo Amaan kaa'e kanatti seeran baajan ramadamee fi akkaataa afaan kun itti guddatu irratti hojjetamne akkamatti humnumaan Oromoon ogeeyyiin Oromoo barsiisonni Oromoo humnumaan ofumaa hojjetan malee University Finfinnee keessatti yeroo afaan Oromoo akka maayinariititti baran kitaabni hin jiru ture. Homtuu wanirraa waa laallus hin jiru, baajannis hin jiru. Afaan Ethiopian language jechuun Amaariffa jalatti afaan Oromoo jira. Hammuma isaan hayyaman qofa waggaa dheeraadhaaf socho'aa ture afaan Oromoo. Egaan tokko kana inni lammataa immoo afaan kana guddisuudhaaf giddu galeessummaan akka qoratamuuf karaa mootummaatiin imaammanni bahee fi sagantaan suduudan irratti hojjetame baay'ee miti. Akka hin haalamne waajjira aadaa fi turizimiitiin wanni hojjetame jira hammi tokko kitaabota maxxansuu irratti wanni gargaarsa ta'e jira. Biiroon barnootaa wanni hojjetee jira yeroo obbo Olumaan fa'aa biyya turan qubee jalqaba irratti hirmaannaa guddaatu ture. Sambooda wanni dhuma kanarratti ta'e waan isin dhibu afaan Oromootti irratti afaan Oromoo naannoo Oromootitti ijoolleen afaan Oromootiin baratti. Gaafa yuunivarsiitii seenanii eebbifamanii ba'an yeroo ramadaman federaalii keessatti ramadaman afaan Amaariffaatiin. Gaafii ka'u keessatti yookaan akka ulaagatitti dandeettii afaanii Amaariffaa gaafatu. Ijoolleen afaan Oromootiin baratanii dhufan. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii hojii akkan arganne taasifame systematically federal state keessatti. Maaliif Amaariffa danda'uun akka ulaagatitti ilaalama. Ijoolleen aga kutaa 8 afaan Oromootiin barattee dhuftee yuunivarsiitii fixxee sanbooda hojii dhabdi jechuudha.
kuni waan reefa obbo Amaan kaase sanii wal qabata. Yoo imaammata keessa fi akkamitti ittiin hojjeta namni kuni gaafa barate ol guddate hojii maaliin hojjeta. Egaan afaan Oromoo afaan taasisuun dirqamni achirraa dhufa jechuudha. Ijoolleen kun baratanii deemanii federaal isteetii keessatti qaxaramuudhaaf afaan Oromootis cinaadhaan yoo federaal laangii yookaan afaanota biyya sanii keessatti ka'e baajetarra madamaa fi afaan Oromootiin hojjechuu danda'u jechuudha. Inni kun hedduu murteessaadha dhugaa dubbachuudhaafu karaa imaammata afaanii keessatti waan fuulduratti Oromoon itti yaaduu qabu keessa hambiraa tokko afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee jira jedhanii warri mootummaa keessa OPDO'n yeroo lama labsaniiru kana dura. Akkamatti manuma ofii ta'anii walga'umarratti taasa'an paarlaamatti fidanii seeraan akka amma tartiiban obbo Amaan kaa'e kanatti paarlaamaan murteessee baajanni ramadamee fi seerri itti tumamee akka afaan federaalaa ta'u hin taane. Akkamatti afaan har'arraa qabnee afaan Oromoo afaan federaalaa goonee jirraa jedhan. Kuni maal agarsiisa? Imaammata afaanii yookaan afaan tokko afaan federaalaa ta'uudhaaf maal barbaachisa isa jedhu namni yookaan hin hubanne ta'a yookaan uummatuma sobuudhaaf godhan jechuudha. Maaliif afaan federaalaa ta'e har'arraa qabe jechuun akkanumatti waan ta'uu miti. Baajeta ramaddee fi ogeeyyiitti ramaddeet dokumantiiwwan jiru san afaan Oromootitti hiikta jechuudha. Dokumentii hojiilee seerota afaan federaalaa nama afaan Oromootiin akka hojjetu federaalatti ramaddee afaan kan hiiksistee seeraan hojjisiiste jechuudha. Biyya san keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hojii gurguddaatu Oromoo eeggata gaa akka isiniifis dabaree kennu. Iddoo bareeda gaa fayyaada amaanni waan gaarii nu qopheessite. Wanni imaammataa kun wanni karooraa hedduu murteessoodha. Afaan keenya akkuma jalqabarratti jedhame jarri imaammata kan Faransaawii sana hordofuun oolle. Maaliif gaafa duraa cabsan sana gorsitoota jaraatu bira ture miti akkuma sirna nafxanyaatis Faransaawii irraa fudhatanii kanaas imaammata afaanii kanaas ichumarraa fudhachuun oolle. Afaan hundumaahuu haxaawanii tokkocha sanitti deebisuu san. Garuu hin danda'amne isaan tattaafachuu oolanii otoo hin ta'in tokko dandeettiis hin qabanii afaan sanii afaan kaan irra wayyaa tahee waan afaan kaan saniin liqimsu hin qabu jechuudha. Afaan akka reefoo asnaaqaalleen kaasetti afaan waan namni itti yaada hin jijjiirratu maali waa'ee afaanii jala soonna jechuun kan jiru san. Akkuma jiru ta'ee afaan immoo eenyummaadhaa waliin deema. Yoo afaan kee bade ati Oromoo yoo fudhatte afaan Oromoo yoo laalte ichi booda maaltu hafaree ichumaan baduuf deema jechuudha. Kanaaf saniin walitti dhaabbata hin danda'amne. Dandamate hanga amma warri bara dheeraa san irratti hojjetee amma biyya Ingiliz yoo laalle Britain afaanota kaan hunda daakaniiti kan Ingilizii qofa irratti wanni godhanii jiraatan. Amma kunoo lafaa ka'ee warri Scots, warri Wales, warri Irish jarri kun hundinuu afaan isaanii kan duraa san deebisanii jiraachisanii guddifachaa jiru. Habade jechuun heera malee habade katabamee wanni hin jenne kaasanii nuti keenya ni jira lubbuun jira itti dalagaa jirra galata rabbii dhiyeenya kanatti qomeedhaanis barreeffamee deemaa jira kana bakka isaa qabsiisuun rakkoo ta'uu hin qabdu. Wanni kun hundumaa fi bu'aa qaba. Guddina biyya saniitiif bu'aa qaba. Barnoota uummataatiin namni ijoolleen afaan haadhaatiin barachuu dhabuun barnoota keessatti dhiibbaa guddoo akka qabdu saayintiifikii waan hubatamee jiru jechuudha. Kanaaf faayidaan gara lachuuti akkasitti hubatamuu qaba. Balleessine jechuun hin danda'amu seenarraa arguu qabanii. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Amma akka imaammata kan
Kanadaa haatee ture amaani dhugaadha. Kanadaani afaan lamaatu afaan biyyaati. Afaanonni kaanis mirga qabu jiraachuudhaaf, guddifamuudhaaf, barsiifamuudhaaf bajata qaba. Amma nuti akka Oromootti afaan keenya barsiifachuudhaaf Kanadaa keessatti bajata qabna, sagantaa qabna jechuudha. Garuu afaan mootummaa federaalaa akka ta'u afaan lama Ingilishii fi Fireenchii jira. Akka amma namni tokko bakka feetee yoo jiraatte hojii mootummaa afaan lameen ka barbaaddeen tajaajila argachuu qabda. Dubbii bakka odoon ta'in dubbii abbaa filateeti afaan asitti jechuudha. Bakka biraa kan fakkeenyi reefoo afaan nuu kaase bakka takka keessa steetii takka keessa yoo jiraatte afaan steetii saniitiin tajaajila argachuu qabda kayyuu. Kun immoo moodeela biraati jechuudha. Moodeelli Kanadaa isa kaani. Kamtu nuu tola. Bakkaan fedhe yoo jiraadhe afaaniin ani barbaade tajaajila argachuun qaba kan jiru santu nuu tola moo naannoo qubsumaa takka keessatti afaan naannoo saniitiin tajaajila argachuudhaa dirqamnee kan jiru santu nuu tola. Kanallee itti yaaduu qaba namni keenya ogummaa imaamanni oguu tokko immoo kanallee itti yaaduu qabna. Kamtu bu'aa nuu qaba kan jiru. Kanaaf egaa hundumaa yaada kana wanni kakaafnuufi namni keenya hundinuu itti yaadee waan kana yaada isaa qabaatee maal ta'uu qaba kan jiru san akka itti yaaduuf kan kakaafnu malee murtee kan nuufi miti kan akka namni nu hubatu barbaanna fayyaade fixadhe. Gaariidha. Dhuguma nuyi murtii kennuudhaaf odoo hin ta'in akka biyya keessatti namoonni biyya keenya, dhaabotiin siyaasaa biyya keenya, uummanni biyya keenya waan kana akka mirga ofiisitti gaafatee fuulduratti afaan keenya karam deema karoora isaa maali kan jedhu sagantaa biyya sanii imaammata biyya sanii keessatti akka gaafii kaasuuf waan kana kakaafna malee murtiidhaaf miti. Muhammad Amin yaada kee irratti dabaluudhaaf carraa sii kennan. Iddoo galatoomii obbo Asnaaqee warri na dura dubbatanii waan imaammataas karooraas bal'inaan dubbataniiru. Ani waama tokko keessaa fuudhee yaada koo kennachuu malee hunda keessa deemuudha yeroo waan qabdu natti hin fakkaatu. Wanti guddaan qabsoodha. Qabsoo malee waa tokko dhufuu hin danda'u. Afaan Oromoo kana balleessuudhaaf tattaaffii godhame sana keessatti qabsoo adda addaatu godhamuu dhufnee bara wayyaanee geenye. Isa kanaan duraa waan godhame waan ta'e akkaataa Jeneraal Taaddasee Birruudhaan Piraayim Ministeriin Itoophiyaa jedhe sana hunda seenaan nutti himaa ture. Bara 91 afaan Oromoo sana eeyyamuudhumaaf fedhiin qaban ture. Yoo afaan Tigiree akka hojiirra oolu barbaadan kan Oromoos gargaaruu qabdu jennaan hin gargaarraa birookiraasiidhaan immoo huunee qabna kan jedhu irratti hundaa'anii waan sana jalqabame yeroo jalqabame sanatti galma mootummaa keessatti ummataaf ibsi kenname achii ka'ee akka wanti kun fudhatamu godhe. Isaan booda bakka mana barnootaa ministeera barnootaatti namootiin adda addaa kan akka obbo Alamaayyoo Qubeefaa, Dhaabaa Wuyyeessaa fa'aa namootiin biraas Oromoo qofaa miti kan baataas Hadiyyaa keessaas namootiin hedduun dhaqanii achirratti hirmaatanii jiru. Listiin namoota sanaa seenaadhaaf ol kaa'amee jira. Yeroo sanatti kitaaba kara 34 kooppii miliyoonii 6 maxxane. Inni kun caalaatti kan godhame afaanuma Amaaraa jirurraa kan afaan Oromootti garagalee gariin immoo kan wayyeeffame gariin immoo waanuma dirree keessatti namni ittiin barataa jiru kan barnootaa wajjin wal fudhachiifame. Isaan booda maxxansaa gaafa jedhanutti lakkii ji'a hamma qabnu kan keessatti kan gochuu hin dandeenyu naan obbo Ibsaa Guutamaa hojii kana yoo hojjechuu hin dandeenye riizaayin godhaa bahaa jennaan ji'a tokko yeroo guunne keessatti kitaabni kun hundi maxxanee onaa fi mana barnootaa hundatti raafamee wal gahee booda kanaa point of no return ta'ee jechuudha gaafa abbaa mootummaa keessaa ba'u
qubeen dhukkubsatee biyya diigee maaloo ta'ee haa dhaabbatu haa qajeelu haa geeddaramu jechuudhaan qabsoon adda addaatu dhumatu godhamuuti kan afaanicha qancarsanii hambisuudhaan tattaaffii godhanii kun hundi ta'uu hin dandeenye afaanichi imaammataayuu dhabu namni isaa kutannoodhaan waan deemeef dikshinaarii biyyattiin waggaa 150 keessatti produce ngoone Oromoon waggaa 10 hin guunne keessatti 6 7 8 jedhamee kan lakkaa'amu giraamariidhaafis waan adda addaa godhamee afaan Oromoo kun akka miilaan dhaabbatu akkuma gadi dhaabbatee fuuldureetti tarkaanfachuudha carraa argatu godhamee inni kun gahaadha moo gahaa miti uummanni Oromoo immoo imaammata maalii hordofee afaan kana guddisee bakkaan gahuu danda'a maaltu godhamuutu irra jira akkamitti wal gargaaruun danda'ama fuula kamirratti fokas gochuun danda'ama imaammanni poointii tokko gaafa lafa kaa'amu gaafa hojiitti hiikamu immoo kara kitaaba tokkootu irraa bahuu danda'a maaliif keessa gadi fageeffamee akkamitti hojiirra oola ijoollee xixiqqoodhaa qabee hamma professionaalii warra barreessan bira gaafa ga'u akkamitti maal deemuu qaba kan jedhu waan namni irra taa'ee qoratee kana tunuu ta'uu danda'a kan jedhu nuti amma kan yaalaa jirru afaan faranjii keessaa thought provocation jedhamu kana ummatumatti kakaasanii wanta akkasiis jira quba qabdu hin irraanfatinaa yaadadhaa kanarratti maal jettu kanarrattitu maal godhamee wayya kanaaf immoo namootiin beekamtii qabanu kana waa tokko as baasuu danda'u gochuu danda'u kun hundi namni tokko dhaqee qirqixuu qaba kolfisiisuudha tuquu qaba kana akkamitti goonee bakka tokkoon gahuu dandeenyaa kan jedhu yaadi kan keenyas akkaataan nuti hammatti deemaa jirrus imaammata kan yookiin yaada kana mataa keessa keewwachuun ofumaa keenyaa kaanee waan kana gooneedhaarra namootiin humna isaa qaban dandeettii isaa qaban fedhii isaa qaban kun hundi walitti dhufanii kara kamitti deemuu qabna maal gochuu qabna isa kamtu immoo nu fayyada isa kamtu immoo boodatti nu hambisa isa kamtu immoo rakkisaadha isa kamtu immoo fiixaan nama baasuu danda'a kan jedhu kun in gadi fageenyaan in detail ilaalamee fuuldureetti waan tolfamu nus egaa akkaataa qophii kana qabnutti hamma isa waliigalaa furdaa isaa kana cunqoo isaa kana lafa kaa'uu yaalleerra fuuldureetti immoo tokko tokkoon qabnee detailiin akkamitti deemuu qaba kan jedhus irratti mari'achuuf deemna. Kana caalaa yeroo keessan hin fudhadhu wanti danuun jechuun danda'ama fakkeenya danuun kennuun danda'ama waanuma biyya sana keessatti ta'ee ammas ta'aa jiru kanaaf obbo Asnaaqee Anaasuma irratti dhaabaa kara keetti dabarsaa gaafa carraa arganne immoo in detail keessa gallee dubbannaa jechuudha galatumaa. Waan gaariidha ulfaadhu Muhammad Amin qabxiilee babbareedaa kaaftee kiyyaan noo deebitee carraan sii kenna deebitee jirta. Deebi'eera bilbilarran ture. Gaarii gaariidha mata duree kanarratti atis yaada kee itti dabaliiti. I think presentation charraa waan eegale presentation ni dhiyaate which is very obbo Aman very nice honestly by interesting godheera. The way he puts and when nama jiru akka sanatti ilaaleen beeku historical context isaallee nan beeka kan Muhammad Amin irraa dubbate haga ta'e tokko nan beeka hojii obbo Ibsaan hojjetanii obbo Dhaabaa Wayyeessaa hojjetanii sana hundallee nan beeka akka dhaloota qubee tokkootitti sana hundallee nan beeka garuu akka waliigalaatti I think this is very wanni hojjetamaa jiru kun baay'ee important ta'uusaa recognize gochuun barbaada because this is very crucial amma akka dhaloota qubee keessa dhalate guddate tokko ani kutaa tokko haga 12 biyyattan baradhe qubeedhaan baradhe dhugaa dubbachuudhaaf achievementiin jiru bareedaadha but there needs to be a lot of work, believe it or not. Wanna sin ajaa'ibu gaafa barachaa turre kitaabni nuti irraa barachaa turre jechuun kitaabii mootummaan qopheessu is just nothing fumaadha. Ofii keenyaati asoosama dhaabaa faa kana godaannisa faa waan akkasii kana faa dubbisaatuma ofiima keenyaati. Amma immoo kitaabonni hedduun barraa'aa jiru yeroo kana keessa.
So projektiin akkasii kun dhufuunsaa tokkoffaa waalteessuunsaa darbees immoo akka obbo Amaan jedhanitti kontekstiitti biyya sana keessatti akkamittiin saboonni biraa barachuu danda'u sana irratti ammaan projektiin lafa taa'ee directioniin lafa taa'ee socho'uunsaa is gonna be very foundationally dha jedhee yaada. Akkuma sila Maamad Amin dubbateetu obbo Ibsaanii namoonni kitaaba kana jeella sadan kana keessatti maxxansitan tana rizaayin godhaan jedhamne ta'e murtiin gabaabduu sun utuu hin darbine ta'e har'arra ta'e ani dhaloota qubeedha jedhee afaan Oromoodhaan barreessee dubbisuu hin dandaasniin jechuu hin danda'uun ture. Maaliif abbaan sana booda hin ba'e so overall afaan Amaaraan itti fufamuunsaa waan hin oolledha. So kanaaf I think this is very good dhugaa dubbachuudhaaf akka dhaloota qubee tokkotti I am not linguistic illee miti ani dhalootuma qubeedhumaan hin baradhee interestii ijoollee biyya Washington DC'tti argamanii kana qubeellee barsiisaan ture. I think obbo Maamad Amin fa'aa kanatu intiliisaa qopheesse kaarikulum isaa qopheesse natti fakkaata obbo Adee Dinqee fa'aa namoota jedhamanii barsiisaan ture ijoollee walitti qabeessa Washington DC'tti community'tti. It's something that interests me akka nama dhuunfaatti because kana dhaloota qubee tokkootitti aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo karaa afaanii ifa addunyaatti ba'a. Overall ummati Oromoon kan jedhame akkan ilaalutti honestly dhugaa dubbachuuf wanta irratti baay'ee yaadamuu qabu. Afaan Oromoo ijoolleen Oromoo international stage irratti afaan isaaniif eenyummaa isaanii agarsiisuu qabu. At the same time to be competitive multilingual afaan baay'ee haasa'uu danda'u. Afaan Ingilizii kanaa fi afaan Oromoon main language uummata Oromoo ta'uu qaba. Afaan Amaaraa keessaa baasuu qaba warra amanuudhaan. So this is very good. Wanta itti dabalu baay'ee illee qabu. Gar overall akkan itti groupii kana dhufe ilaale. This is very interesting. Dhugaa dubbachuudhaaf it's foundationally taa'ee yaada namoonni as keessa jirtan illee hubannoof beekumsa kana sirriitti qabdu. So which is a good thing. Kanaaf kanumaan jechuu barbaada galatoom. Guddaa ulfaadhoo kiyyaa gareen kun namoota umriidhaan illee muuxannoodhaan illee makaa ta'uun isaa kun baay'ee gaariidha. Maaliifi muuxannoo dargaggeeyyan afaan qubeedhaan afaan Oromoo sirriitti baratan namoota waan kana qopheessaa turan akka carraa ta'ee nuyi carraa guddaa qabna. Obbo Olumaan barasan warra isa jalqaba kitaaba qopheessan keessaa tokko. So carraa guddaadha kuni namoota seenaa san hojjetan wajjin teenyee har'a duubatti deebinee afaan keenya akkana ta'uu qaba jechuu fi carraa argachuun keenya. Dabalataanis egaan amma gara xumura sagantaa keenyaa deemnaa qabxii gaggaarii kaafte kiyyaanis afaan Oromoo kuni jalqabee jira biyya san keessatti ittiin hojjetamuutti jira garuu immoo guddina gahaarra hin jiru. Hammi tokko hojjetamaa jira hojjetamees jira kitaabnis barreeffamaa jira sirbisittiin bahaa jira aartiin garagaraattiin qophaa'aa jira. Waan nu jennu ifaajeem godhamaa jiru kuni homaa bu'aan qabu don ta'in kana caalaa guddachuu qaba. Akka reefu obbo Amaan jalqaba irratti tarreessisan afaan tokko karoora baasanii fi akkaataa jechoonni isaa baranee ta'an jechoota teknooloojii itti qopheessuu guuboo isaa bilcheessaa deemu seera lugaa afaan sanii seeran walitti qabu loqodoota inni qabu yookaan loqoda naannoo adda addaa jiru gabbina afaan keenyaa gabbisuun jechoota funduratti itti dhufnaa jechoota naannoo tokko tokkotti safuu ta'an fi naannoo tokko tokkotti itti fayyadamanitti akkamitti immoo afaan gara miidiyaa afaan hojii afaan waal ta'e akka ta'u irratti qeeqa adda addaa dhiyeessinaa warri immoo kanarratti hojjetan barsiisonni akkasumas warri mootummaa keessa hojjetan hojjettoonni mootummaa ogeeyyiin adda addaa kana akka dhagaanii irratti yaadan godhuudha jechuudha hojiin keenya. Egaan amma sagantaa keenya gara xumuraati qabxii waa'ee karoora mul'ata imaammataaf karoora afaaniit irratti har'a hankaafne kana irratti yaadan itti dabaluun qaba an jettanoo jiraate daqiiqaa gaggabaabaa isinii kennina. Obbo Amaan mallattoo natti argisiisee jira san booda immoo gara cuunfaa deemna jechuudha. Obbo Amaan yaada an dhiyeessirratti yaada bilchaataa wal duraa booda dhiyeessitanii fi hedduu galata galchuun barbaada.
itti aansee qabxima akkuma reefuu tana jedhame nuhi hujiin kennaa qaanqee marii qabsiisu. Injiraami akka Oromoon hundumtuyyuu rakkoo afaan Oromoo keessa jiruu fi akkaataa afaan Oromoo rakkoo kana keessaa itti bahuu fi guddatu irratti hundumtuu marii akka jalqabuuf yaada jalqabaa yaada bu'uuraa kaa'uudha malee gaafii afaan Oromoo hundumaafuyyuu deebii qabna jechuu kenna miti san gadi jabeessuun barbaadaa kama isinii wal dura boodan jettanii kabiraa qabxiin lammataa afaan Oromoo ijaaramuu qaba. Amma aadaa fi turizimiitu isa jalatti maxxansanii waa'ee afaan Oromoo waaqo qopheessu achi. Kanaa miti institutioniin mataa isaa danda'e dhaabbachuu qaba. Amma biyya nu jirru kana keessatti obbo Asnaa kan akka gaariitti beeka. Warra afaan qofarratti institutionii afaan qofarratti hojjetutu jira jechuudha. Isa santu waan amma jenne kana ideoloojii yookiin immoo mul'ata, imaammata, karoora, bajata kan hundumaayyuu isatu yaada dhiyeessaa jechuudha. Afaan Oromollee institutionalize ta'uu qaba, ijaaramuu qaba, kan Oromoon bakka jiru itti yaaduu qaba. Aadaa fi turizimii jalatti maxxansanii akka barshee gochuun raawwachuu qaba ka jedhu dabaluu barbaade. Kabiraa afaan Oromoo afaan mootummaa ta'a yoo jennu maal jechuuf ka jedhu tuyne bara amma haal dure mul'ata isaa, imaammata isaa, karoora isaa qofaadha ka kenne malee maal jechuudha. Kanaayyuu akka gaariitti yeroo itti aanu babbaysuun barbaachisaa natti fakkaata. Amma yeroon kennalleen waan deemeef obbo Asnaaqaa qophii kana nu xumurtee gaa dhageeffatoota kennallee nagaa jennaan jechuudha. Gaariidha. Namni tokko kan biraa yaada na hafe jira jedhu yoo jiraate daqiiqa lamaan tokko carraa kenninee fi mallattoo natti argisiistu yoo waan itti dabalu jira jettan Muhammad Ameen. Waa hedduu miti kanan dabaluu barbaadu nuti fedhiidhaan walitti dhufne. Namni as keessa jiru gariin giraamariyaaniidha, gariin warra lingwistikii barate, gariin immoo warra afaan Oromootiin ittiin hojjetaa jiru. Namootiin dandeettii akkasii qabdan nutti dabalamtanii yaada keenya kana gabbisuu barbaadan, nu cina dhaabbachuu barbaadan ammas waamicha isinii goonaa nu bira dhaabbadhaa, nu qunnamaa isin jechuu barbaada. Egaan galatoomaa hundi keessanuu xumura sagantaa keenyaa geenyee jirra. Bareedaadha. Sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabuuf deemna. Haa ta'u immoo torban dhufu akkuma reefu obbo Amaan eere amma wanni har'a haasofne kun waa'ee mul'ataa, waa'ee imaammataa fi karoora afaan tokko biyya tokko keessatti qabu. Torban dhufu immoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a yookaan afaan mootummaa afaan hojii ta'a hoo jennu maal jechuu keenya kan jedhu sirriitti babbaysinee dhiyeessina jechuudha torban dhufu bal'inaan. Isatti dabaluudhaanis immoo maal tanqate afaan Oromoo amma afaan mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e jedhama. Garuu immoo maal tanqate hagam tokko afaan Oromootiin naannuma Oromiyaa keessattuu hojjetamaa jira kan jedhullee akka fakkeenyatti kaasnee guddina afaanit irratti qeeqa adda addaa bal'inaan dhiyeessina. Egaan warri nu daawwattan guddoo galatooma akkuma reefuu waa'illan koo jedhanu odeeffannoo kanas waliif dabarsa. Hojiin keenya kuni guddina afaan keenyatiif akka namni of yaadatee afaan keenya kana jajjabeessu hanqina isaa guddisu gochuudha jechuudha. Torban sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti har'aaf kanumaan nagaan nu turaasiniin jenna. Galmada Kenya, ega sena Kenya. Kallacha tokkummaa hundee
sagaleke cirracha bishani bayni jechege gurratti mi'awa ya an sagaleke cirracha bishani bayni jechege kan rafida maksa wayduf wala lonke lakawa men dumu hibbof makmaksike kan rafida maksa wayduf wala lonke lakawa men